Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqee tokkoo. Ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii, galateeffamuun amala isaa, galatni horii isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Akkasuma isa waamnee biraa kan hin hamne, biraa haftees immoo kan hin beekne, haadha keenya, haadha bara baraa kan taate, deessoo Waaqa keenyaa, qulqulleettii qulqullootaa, abdii cubbamootaa, waadaa fannoo jalaa, Dubroo Maariyaam maqaan ishees kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo, toloota qulqulloota hundumaa akka aangoof kennaa Waaqni isaanii kenne isaaniin kabajetti maqaan isaaniis kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo, baga guyyaa har'aa geessan jechaa hordoftoonni maatii Firii Tawaahidoo yuutuubii keenyarraa kan hordofaa jirtan, ammas akka nu hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Barumsaawwan adda addaa, faaruuwwan, walaloowwan bifa ajaa'ibaa fi bifa addaatiin qopheessinee dhiyaachaatii jira jechuudha. Ammas taanaan gara fuulduraatti ammas kanaaf iyyuu kan fudhanneetii qabannee dhiyaachaa jirru waan ta'eef akka nu hordoftan, akka saabskraayib, laayikii fi sheerii nu gootan maqaa Waaqa isa jiraataatiin isin gaafanna maatii Waaqayyoo. Kanaaf maatii Waaqayyoo akka nu hordoftan, akka nu faana taatan, yuutuubii keenya kana akka hordoftan, waa hedduu akka irraa barattan abdii guddaa qabnaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Gara fuulduraattis taanaan do'iiwwan hafuurawaa ta'ee bifa bareedaaf ajaa'ibaatiin qopheeffanneetti jirra. Yeroo dhiyootti qabanneetti dhiyaanna jechuudha. Kanaaf nuti immoo yeroo qabannee dhiyaannutti isin immoo gammachuudhaan akka nurkaa fudhattanii akka itti irraa barattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaa. Kanaaf Firii Tawaahidoon gaheen isaa inni jalqabaa faaruuwwan, barumsaawwan adda addaa qabatee kan dhiyaachaa jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo akka nu hordoftan, akka nu faana taatan isin gaafanna. Firii Tawaahidoo tuubiin gaheen isaa akkuma dubbachaatti jiru jechuudha. Faaruuwwan, walaloowwan hafuurawaa, barnoota wangeelaa illee yeroo qabatee dhiyaatu jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti immoo do'iiwwan eegallee jirra jechuudha. Do'iiwwan amma ammaatti muraasa isin biraan geenye jirra. Ammas akka nu hordoftaniif immoo laayikii, sheerii fi saabskraayib akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo, Firiin Tawaahidoo tuubiin maqaa nama tokkootiin habanamuyyuu malee tajaajila guddaa akka kennuuf gara fuulduraatti karoora guddaatii qabanneetti jirra jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa nu haa gargaaru. Kanaaf isin warri ilaaltanii bira darbuu osoo hin taane saabskraayibii, laayikii gochuudhaan sheerii hiriyoottan keessan waldaawwan qaqqabdan hundarratti akka sheer nuuf gootan, yoo isin sheer gootanii nuti immoo haamilee nuuf ta'ee gara fuulduraatti waa hedduu waan kana caalu akka hojjennu barbaanna jechuudha. Kanaaf isinis nu faana ta'a. Kanaaf walaloo xiqqoo waa'ee Firii Tawaahidoo isin biraan gaa. Firiin Tawaahidoo gaheen isaa guddaadha. Ijoolleen Tawaahidoo nu bira dhaabbadhaa. Firii Tawaahidoo laayik sheer gochuun akka nu hordoftan maatiiwwan Waaqayyoo, akka nu hordoftan maatiiwwan Waaqayyoo. Firii Tawaahidoo tuubii mee haa jabeeffannu. Ijoolleen Tawaahidoo wal cina haa dhaabbannu. Tajaajila isaatiin kan hafuurawaa ta'ee yeroo hundumaatti iyyuu waa'ee isaa dubbatee waa'ee Waaqa Gooftaa, waa'ee Waaqayyo uumaa dhugaa isaa kan ba'e, waa'ee Waaqayyo uumaa dhugaa isaa kan ba'e. Barumsaaf walaloo yeedaloo adda addaa achirraa argattu kottaa isiniin jedha. Firiin Tawaahidoo firiidha yoomillee, Firiin Tawaahidoo firiidha yoomillee. Firii Tawaahidoo jechuun maqaa isaa yoo hubattan mee haa ilaallu hundumtiyyuu taane. Firiin Tawaahidoon maqaan isaa firii akkuma ta'e yeroo jiin isaas firii kan ta'e baay'ee nama boonsa. Ijoollee Tawaahidoof waa hedduu dabarsa. Ijoollee Tawaahidoof ergaa guddaa dabarsa.
an kan na gammachiisu firii tawaahidoo ta'ee uumamuu koodha. Isinis mimmee kan gammaddan laayik sheeriif koomentiin akka nu jabeeffattan laayik sheer koomentiin akka nu jabeeffattan nu cina dhaabbadhaa adaraa ijoolleen tawaahidoo adaraan isinin jedha adaraa kanammoo hin nyaatinaasini kana qofaa miti firiin tawaahidoo gaheen hojii isaa waa hedduudhannoo manneen amantaa ortodoksii tawaahidoo hanqina kan qabdu baay'ee kan baadiyyaaf rakkoo ciccimoo kan qaban hanqina mana amantaa ijaarsaa fi keessa isaallee deemee waraabuudhaan kan simbiraan ga'u mana amantaa baadiyyaa firii tawaahidoodha. Kanaaf maatii waaqayyoo kana dhaggeeffatanii hundumti keessanii akka nu jabeeffattan maqaa waaqayyootiin isin gaafannaa. Galatoomaa waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiisee galanni isaaf haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam ergamoota waaqaa toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajamanuuf haa ta'u. Waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni haa ta'u. Ameen.